aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraata jechuudha. Misooma inni jennu, dinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, ka lafa keessa jiraatu dabalate. Seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhee seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame dinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon dinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti, namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii, sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa, aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e, gosa kamiiyyuu ta'e, biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Ashama akkam jirtan hordoftoota chaanaalii koo. Chaanaalii kanarratti egaa odeeffannoowwan adda addaa akkan isinii dhiyeessu ni beekama. Har'aas dhimma tokko irratti xiyyeeffachuudhaan waanan isinii dhiyeessu qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Inni gamaa gamanaa wuxifachaa jira. Ijoolleen Oromoo ammoo tarkaanfii fudhataa jiraniin diina qaanessaa jiru. Kallattii nagaa filachuudhaan karaa nagaatti deebi'anii jiruuf jireenya isaanii fooyyessuudhaaf socho'aa jiru. Inni kun diina rifachiisee akka jiru ni beekama. Diinni kanaan ni gadda, mataa gadi qabata. Ijoollee Oromootti fayyadamee taayitaatti ol ba'uu barbaada ture. Kun akka milkaa'uu fi hin dandeenye amma qabatamaan mul'achaa jira. Ijoolleen Oromoo sababoota adda addaatiin miseensa shanee ta'uudhaan iddoowwan adda addaatti socho'aa turan, kan dogoggoraan uummata irratti miidhaa geessisaa turan gaabbanii gara jireenya nagaatti deebi'aa jiru. Hawaasa miidhanis dhiifama gaafachaa jiru. Dameewwan hojii adda addaa irratti bobba'uudhaan jireenya isaanii fooyyeffachaa kan jiran yommuu ta'u, kanneen bosonatti hafanis akka deebi'aniif waamicha taasisaa jiru. Inni kun akkuma nama isinitti hime diina ni gaddisiisa. Diinni kanaan mataa gadi qabata. Maaliif jennaan kaayyoonsaa diigumsaa milkaa'uu fi hin danda'u. Kaayyoon diigumsaa diinni keessaa fi alaa qabatee socho'aa jiru milkaa'uu akka hin dandeenye amma qabatamaan mul'achaa jira. Itoophiyaan gara nagaatti deebi'aa jirti. Iddoowwan baay'eetti hawaasni nagaa argatee nagaasaa dhandhamaa jira. Garuummoo kanneen dhokatanii miidhaa geessisan hin jiran jechuu miti. Kanneen kana adamsuudhaan humna tasgabbiitti saaxiluudhaan ofirraa qolachuun barbaachisaadha. Hawaasnis kana gochaa akka jiru ni beekama. Dhawaataan nagaan amansiisaan biyya keenya guutuutti akka bu'u egaa amma qabatamaan hubatamaa dhufeera. Gootichi raayyaan ittisa biyyaa ammoo kanaaf shoorasaa gumaachaa jira. Shoorri raayyaa ittisa biyyaa iddoowwan adda addaatti gumaachaa jiru nagaan akka bu'uuf, nagaan Itoophiyaa naannolee adda addaa keessatti amansiisaa akka ta'uuf carraaqqii hin qusatamne taasisaa jira. Inni kun ammoo diina mataa gadi qabachiise. Kana bira darbuudhaan nagaa booressuudhaaf haalli carraa argachuu ittiin danda'an gonkumaa hin jiru. Ijoolleen Oromoo kanaan dura sababoota adda addaatiin dogoggoranii bosonatti galan yeroo adda addaatti waamicha mootummaa fi uummanni karaa nagaatiin nagaatti deebi'aatii socho'aa jechuun dhiyeessanii fudhachuudhaan deebi'aniiru. Kanneen deebi'anii gurmaa'uudhaan hojjechaa jiran qabatamaan bu'aa akka galmeessisaa jiran himaa jiru. Inni kun waan haalamuu miti, dhugaa lafarra jirudha. Isaanumatu himaa. Magaalota adda addaa keessatti hojiin gurmaa'uudhaan hojjechaa jiran abdachiisaa ta'eera. Ofirra darbanii namoota birootiifis carraa hojii uumuu akka danda'an amma hubatameera. Mee
ijoolleen Oromoo kanaan dura sababoota adda addaatiin dogoggoranii shaneetti makamanii turan gara nagaatti erga deebi'anii booda maal hojjechaa jiru, maal argatan, bu'aan galmeessisaa jiran hoo maali? Afaanuma isaaniirraa kan isaan dubbatan akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Fayyisaa Dhaabaan jedhama. Yoo sanitti uummata Oromootiif qabsoofna jedheen ani ofii koo akka kootti dirree qabsoo sanii deeme. Dirree qabsoo gaafan gahu immoo wanta achi keessa jiru kan uummata Oromoo miidhu malee uummata Oromootiif kan bu'aa buusu miti. Uummanni Oromoo dararriin irra gahaati jira. Deebi'ee ilmaanuma abbaa tokko obboleeyyan lamaan taane Oromoo isaan waliin walitti dhukaasnee wal ajjeessaati turre, wal madeessaa turre. As gidduutti immoo dinagdeen uummata kanaallee qisaasa'ee miidhama guddaatu deemaa ture. Kanaafiyyuu uummanni kun waan isaan bilisoomsinu odoo hin taane waan biyyittiin duwwaatti nu hafuuf deemtu taanaan waliin wal nyaachuu obboleeyyan lamaan garee faallaa taanee wal dhabuudhaaf hin barbaachisu kan jedhu yaada kiyya kana achuma keessatti xumureen achi baheetoo gara nagaa kanatti akkana asesee dhufe. Yoo sanitti ofumaafan murteesse nan baasu wanni kun nattaa'a fuudhee dhiisee haadha keenya asii boo'atii jirtu ijoollee keenya galaa odoo jechaa jiranii uummanni Oromoo odoo akka fardaatti luugamamee akka qotiyootti camadamee ta'uu odoonni waaqa kadhatee si kadhataatii jiru achi keessatti wanti kun milkaa'ina iyyuu hin qabu waan jedhu murteesse ofuma kiyya qaaman dubbise dhufeen. Lammiin Hundisaan jedhama. Waamicha gara daandii nagaatti kanan dhufe dursa loltuu waraana bilisummaa Oromoon ture. Haa ta'u iyyuu malee gara kanatti karaa nagaatti dhufuun keenya haaluma qabatamaadhaan hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo yookiin immoo dura ta'an keenya hawaasni nagaa waan filateef mootummaanis nagaa waan barbaadee fi uummannis nagaa buusuu waan barbaadee fi bifa qabatamaa ta'een karuma seera qabeessa nagaan bu'ee uummata kana nagaa waan jaalateef uummata kana duukaa buune jechuudha. Nagaa uummanni filate kana irratti hundoofne jechuudha. Wayyeessaa Baatuun jedhama. Maqaa qabsoo kanaan uummanni kan itti miidhamaa ture qabsoo dirree qabsoo kana immoo karaa nagaatiin furmaata qabaa laata uummata kanaafis ta'ee dinagdee biyya kanaatiifis ta'ee nageenya biyya kanaatiifis ta'ee furmaata qabaa jennee karaa kanatti dhufne. Waamicha abbootii gadaatiin wal qabatee haadholii abbootiin keenya boo'anii bu'aaf gala dhabne irra waan jedhanitti boo'aniif galle jechuudha. Daandii nagaa filannee gara kanatti dhufne. Caalaa Gonfaan jedhama. Achi keessatti immoo bu'aan wanti bu'u tokko hin jiru.Uma beekamudha. Aarsaa kaffaluudha. Kanani gara nagaatti dhufe waamicha abbaa gadaa fi haadha siinqeetiin hin dhufe. Gara nagaatti kottaa karri banaa kan jedhamu dhageenya gara bitti dhufne jechuudha. Ani argitee dhufnaan keellaa ture achi baanaan haaromsa deemne haaromsi godhamee Awaash Bishoollatti haaromsa fudhadhe barnoota bal'aa barannee achi keessatti waan jiru hunda karaa nagaa karaa qulqulluu ta'een karaa kunuunsa qabuun achi keessatti nu haasofsiisanii haasofne tolenne furannee to baane san booda gurmiitti galtanii hojiitti galuu qabdu hojiitti galtanii gurmooftanii jijjiiramuu qabdu jijjiirama biyyaallee jijjiirama ofii keessanillee kennuu qabdu gaafa jedhamu dhufne haaromsa san xumurraan gara aanaa deeme gaafa waloota na qabummoo bulchiinsi magaalaa kanaa hojjettoonni as keessa jiran waajjira paartii irraa kaasee deeggarsa guddaa nu godhanii simannaa nu godhanii siree nu kennanii nyaata keenyallee akka gaariitti nu kunuunsaa turanii saniin ergasii booda immoo gurmii kanatti immoo erga gallee amma mana nu kireessanii kaffaltii nu kaffalanii mana nu kireessaniit asii hojii kanallee hojjetaatii jiru. Amma sadarkaa dhumnee sadarkaa kana geenyutti mootummaa waan bal'aa nu godhe hojiis kun hojii kallattii bifa kanaan uumee jira. Haaromsa adda fudhannee baannes immoo leenjii turre leenjii irra adda leenjoonee gara kana dhumnee magaalaa walootaa yookiin immoo lafti nuti tammatti gurmoomnee jiru haala gaarii nu simatanii ajaja mootummaas fudhatanii isaanis otoo waan tokko dadhabbii tokko malee otoo mufii tokko malee humna isaanii itti baasanii ufana dadhabanii baay'ee tokko nu gargaaraniiru. Amma kun bifa kanaan haala gaarii baay'ee. Mootummaan birrii nu liqeesse gara gurmaana kanaatti dhufne amma affisa lukkuurra jirra jechuudha. Mootummaan qaama isaatiin waan ilaallamu dursaa maallaqa nu akka ufuma waasii tokko malee wabii nu ta'e jechuun qaamuma isaarraa jechuudha. Birrii nu liqeeffameera waan tokko odoon qabsiifne jechuudha. Eegan dhufee immoo mootummaan tokko lama wanta barbaachisu jechuudha jalqabaa kaasee agammaatti wanti nutti irrate tokko hin jiru. Waan nutti badeen jiru guutuudha. Horsiisa lukkuu irratti argamna kunuuti. Qabsoon karma nagaa odoo walii galanii nageenyaan taate biyyaafis uummata Oromootiifis baay'ee gaarii nagaatu caala. Nagaatu caala dhiiga wal lolaasuuf lubbuu wal balleessuun bu'aa tokko hin qabu. Har'allee wanti bu'aan bu'ees hin jiru. Karaa lamaaniinuu kisaaraa yoo ta'e malee bu'aan tokko hin jiru. Afaan qawweetiin deemuun miidhaa qabu malee faayidaa hin qabu. Gama lachan iyyuu gidduutti miidhamu Oromoodhuma sababa ta'eef karaa qawweetiin miidhaa qabu. Gara karaa nagaatiin ta'anii haasootiin namu kamuu yaada qabu. Yaada waliigaltee yaada gabbataa ta'ee namu kamuu yaada karoora inni qabu sana karoora uummata kanarratti marii uummata kanarratti waliin mari'atanii waa'ee uummata kanaa mari'achuun karaa nagaatu caala jechuudha. Nagaan bu'uura waan hundaati waan ta'eef.
Qabsoon qawwee deebiin qabachiisu malee kan uummataaf ta'u gattaanii marii mari'atanii rakkoo jiru waliin furuudha malee qawweedhaan deebiin deebi'uu fi gaaffiin gaafatamu tokko hin jiru. Utuu tokko taa'amee waliin taa'amee rakkoo jiru waliin irratti mari'atamee furmaanni argame uummataaf bu'aa qaba. Akkasitti immoo karaa qawwee uummata irratti deebiin argama yaadonni karaa bakka qawween jiruu fi qaamni qawweedha socho'u keessatti uummataaf nagaan hin jiru. Obbolaa kiyyata achitti hafe osoo isaan dhufanii akkuma keenya kanatti nagaa argatanii dadhabbisan keessaa ba'anii gara nagaatti deebi'aniitu misoomatti galanii jijjiirama misoomaa kan ofii isaaniillee odoo fidanii hawwii guddaan qaba akka galanillee nan fedha. Warri achitti hafanis ammallee marii waan hunda caala wal miidhuu wal ajjeesuun gatiin qabu waan ta'eef namni wal muun danda'u akkasitti wal dadhabsiisaa deemuudha yoo ta'e malee garuu namni gaafa taa'ee yaada tokko walii kaasee marabbaa mariidhaan taa'ee walii naasee nagaan waan hunda caala waan ta'eef furmaanni argamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kallattiinuma jiruunu warri lagatti hafanis haa ta'u warraanni bilisummaa Oromoo godhatti hafes karaa nagaadhaan nageenya kana filatee nagaa kana uummata kanaaf yaadee marii nagaa kana banee karaa nagaan akka deebi'u hawwii kiyyasi akkasitti dhufanis baay'ee gaarii natti tolaan jedha. Politikaalii karaa nagaadhaan kan achitti hafes obbolootuma keenya warra dirree qabsoo wajjin turre jechuudha. Isaaniif illee ergannaa amma nurratti ilaaluu illee danda'u. Karaa nagaa filannee seennee nurratti illee ilaaluu danda'u. Sanaaf illee amma karaa nagaa kanarratti akkuma nutti amannee seenne karaa nagaatti qabu jechuudha. Isa galee fituu gara nagaatti dhufe abbaa galuuf yoo galee gara nagaatti utuu dhufe mootummaan waan nama godhu tokko hin qabu. Mootummaan haadhachuufis abbaa jechuufis yoo dubbanne wanti nu qaanesse tokko hin jiru. Nagaadhaan ilaafilaamneedhaan maal Oromoon gattaa'e wanta hin furre hin jiru. Mootummaan keenya xiyyeeffannoo nageenya waaraa akka naannoo keenyatti fiduudhaaf xiyyeeffatee hojjechaa jiruun hojii ijoo fi hangafni akka waajjira carraa hojii uumuu fi biiroo carraa hojii uumuutti bara kana hojjetame keessaa hojii hangafnii fi ijoon hojii dargaggoota waraana waboo keessa turanii haaromsaan deebi'anii waraana lafa kaanii karaa nagaa filatanii galan sana deebisanii dhaabuudha. Hojii deebisanii dhaabuu kanaan akka magaala keenyatti bara kana namoota 33 waraana waboorraa karaa nagaatiin deebi'anii galan magaala keenyatti ramadaman san gosoota hojii garaagaraatiin waldaa himaataatiin gurmeessinee hojii keessa galchineeti kan jirru waldaa 8 kan ijaarre akka magaala keenyatti waldaa 8 kana gosa hojii garaagaraati irratti horsiisa lukkuu irratti waldaa 5 horsiisa horii aannaniiti irratti waldaa 2 furdisa irratti waldaa 1 gurmeessinee waliigala waldaa 8 miseensa nama 33 qabu hojiitti galchinee qabatamaadhaan deeggarsaa paakejiiwwan deeggarsaa guutuu taasisuudhaan akka magaala keenyatti bara kana leenjii ogummaa daldalaa leenjii ogummaa damee irratti gurmaanii sanaan wal qabatuu fi leenjii interpreneurshipii leenjisuudhaan qabatamatti dargaggeessi kun hojii qabatama keessa galanii bu'aadhaaf akka qaqqaban gochaati kan jirru. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama. Bakka haqni jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.